urjiilee di rabbii barachaadha turte yeroo dheeraa firii barnoota keessanii baga gartan guyyaa har'aa guyyaa gammachuu lammiitii akkamiin mee irraa hafna baga gammaddan urjiiwwan markaza amiira mu'minaa baga gammaddan urjiiwwan markaza amiira mu'minaa urjiilee di rabbii barachaadha turte yeroo dheeraa firii barnoota keessanii baga gartan guyyaa har'aa guyyaa gammachuu lammiitii akkamiin mee irraa hafna baga gammaddan urjiiwwan markaza amiira mu'minaa baga gammaddan urjiiwwan markaza amiira mu'minaa bismillaadhaan dura buusaa maqaa rabbiin dura aansaa irkoo hankoo hin dagadhu isaaniin hoggu hasaasaa rabbiin duunee hin dulloomne mootiin jirree fakkiin isaa rabbi zataan arshii gubbaa bakkayyummoo harkaan isaa hunda beekaa hunda harkaa guyyaa ta'uu salkan keeysaa rabbii gaarii kanaan qabaa tanaafin akka bookkisaa lakal hamduu sumaan faarsaa faarfamte ga'ati rabbii quraana kee dagatuudhaan qixaaxamuu nurraa qabii nabiyyicha keenya gaarii isa ergite diin kanaan abbaa Faatimaa rabbuusii rahmata keeni jaalanna warra amaanaa qeebalee saabotaa fi warra nungaan diin kana salli wa sallim yaa rabbii rahmatan qabne dachinnaa obboleewwan koo qaqqaalii kan harkattan carraa jiru fagoof dhihoo jiraataniis isiniin jaaladhatiru isin haadha qabu salaamanni rabbii yaa qaqqaalii rabbiif jecha wal jaalannaa teenya cimtuudha jaalalli ilmaan ayyaa yaa lammiitoo akkam jirtan barattoota bagumanaaf jiraatanii arra geeysan diin barataa isin irraa hi gammanne gammachuu isin ibsuun ni ulfaata jiruu baqaa jiraachatii diin barachuun fakkeenya taatan dhaloota isin irraa hi gammanne gammachuu isin ibsuun ni ulfaata jiruu baqaa jiraachatii diin barachuun fakkeenya taatan dhaloota ciminni keessan nu fide eeybate isaaniif as jirraa guyyaa firii laffaatii teeysanii bagatti geeysan koongiraa urjiilee diin rabbii barachaadha turte yeroo dheeraa firii barnoota keessanii baga gartan guyyaa har'aa guyyaa gammachuu lammiitii akkamiin mee irraa hafna baga gammaddan urjiiwwan markaza amiira mu'minaa baga gammaddan urjiiwwan markaza amiira mu'minaa walitti harkisee bidee kan wal beekuuf waliin beekne gaaddisa diinii jalatti walit dhufne tokko taane rakkoof bal'oos dabarsine laafaa keenyaa jabeeyfanne ifa diin rabbi ibsachuuf har'a geenye ciniinnanne nutis yaa rabbilee tantoo gammachuu teeysaniif dhufne laffaati laffaa turtan san dhageenye iyyaafannaa teeysan baane iyyaafannaa boleewwan diin sagaleedhaan lallabanne
Qaama yoo adda fagaanne ziyaaraa teessa waan hafne. Yaa urjiiwwan guyyaa irraa baga gammadan kongiraa. Mabruuk shukran lakum galatooma alfa marraa. Carraadhi rabbi barachuu laaffistaniin tilmaamina. Sadarkaan namadii baraatu cimtuudha ofirratti wallaalina. Qooda rabbiin nama fedheef kennu ta'uun dagaatina. Hiree abbaan fedhan qabne quraana isaa harkaa qabna. Kalaama kallattiin rabbi biraa dhufe. Kan sababa isaatiin nurri alamaaf ife. Dubbii haqaaf dhugaa tokkoon qabuu dabaa. Onne tantee tasgabbeessa humna isaatu akkaan jabaa. Fayyisaadha amma dhibee hundaaf dawaa. Kanaaf qalbiin kiyya quraanumaa hawwaa. Mimmi'aawaa dubbii taliila akka cabbii. Dogoggoran qabu ajiib jecha rabbii. Seera ittiin bulmaata musliimoota cufaa. Arra qofaatti hin dhaabbatu. Dhalootattis fufaa. Urjiileetiin rabbii barachaadha turte yeroo dheeraa. Firii barnoota keessanii baga gartan guyyaa har'aa. Guyyaa gammachuu lammiitii akkamiin irraa hafna. Baga gammaddan urjiiwwan markada amiira mu'minaa. Baga gammaddan urjiiwwan markada amiira mu'minaa. Yaa ustaazaan koo qaqqaalii akkam nagaayaan naaf jirtu. Jazaakumullahu jennaa hojjettan hojii boonsitu. Hojiin dalagattan irraa hin sahinaa hojii laaftu. Kalaama rabbal izzaadha kan barsiisuu itti jirtu. Ijoolleen isin barsiiftan ijoollee biyyan bahaa jirtu. Ijoollee dandeettii hin qabne dhayite maylii sabbaratu. Ijoollee hireen isii taate harka namaa keessa jirtu. Tana wallaalarraa baaftan gootan dinsi akka hubattu. Qaamaan fagaatus gurri isaa mana madaamiitti jira. Guyyaa isaa wajji oola halkanis kophaa namarraa. Akkasii barsiisaa gahee urjiiwwan isaa guyyaa har'aa. Olmayni keessan guddaadha. Yaa Ustaaz Mujaahid Jamaal jazaan keessan rabbumarraa. Olmayni keessan guddaadha. Yaa Ustaaz Mujaahid Jamaal jazaan keessan rabbumarraa. Ustaaza koo yaa qaalii hedduun si jaaladha. Ani hawwii keetii bakka guddaan fedha. Hamtuun takka sin argini gaariin ammoo sin dabrini. Kan facaaftee firii argi lalli na margi. Kennaan teejjemtuudha hedduun jabeeffadha. Milkii teetiin fedha yaa ustaazii rabbuma siif kedha. Milkii teetiin fedha yaa ustaazii rabbuma siif kadha. Urjiiwwan markazaa amiira muuminaa jajjabaadha. Yaa warra markazaa amiira muuminaa tokkummaan teessan dansaadha. Wal jaalachuu fi tokkummaadhaan geessanii guyyaa har'aa. Haasida isin facaasuuf ija baasuus rabbiin haqa habuu isinirraa. Isinirraa hin gammanne urjiiwwan markazaa amiira muuminaa.
hundeessituu markazaa saafiyaa nuuraa jabaadhaa fuuldura jennaa wal qabadhaa waliin deemaa markaza keeysan utubaa amiirranii miseensi markazaa martii rabbiin jecha wal jaaladhaa dhiisaa jibbaa markaza amiira muuminaa galman gahii siddaan mannee rabbii jabaa akkuma arraa kanatti urjiiwwan isaa barsiisuudhaan haa eebbisuu sitti gabaa akkuma arraa kanatti urjiiwwan isaa barsiisuudhaan haa eebbisuu sitti gabaa urjiilee rabbii barachaadhaa turte yeroo dheeraa firii barnoota keeysanii baga gartan guyyaa arraa guyyaa gammachuu lammiitii akkamimmee irraa hafnaa baga gammaddan urjiiwwan markaza amiira mu'minaa baga gammaddan urjiiwwan markaza amiira mu'minaa